qaba qabsoo kanatti iggitii gochuudhaaf nu qofaami biyyoota addunyaatti irratti warreen guguddatanillee mirga isaanii kabachiisuudhaaf beeta akka gaariitti humnaawanii argamuun barbaachisaa ta'a. Oromoonis nama kaan miidhuuf osoo hin ta'in mirga ofii tikfachuudhaaf biyya ofii tikfachuudhaaf biyya ofii irratti abbaa ta'ee nagaan jiraachuudhaaf humna ta'ee as bahuun barbaachisaa ta'a. Uummanni Oromoo dammaqee ijaaramee humnaa'ee as bahuun barbaachisaa ta'a kan jedhutti amananii dhaabni kiyyattis akkasitti hubata. Birgadeer Jeneraal Haayiluu isinoo asirratti maal jettu? Namni jaalatee miti bakka isaaf malurraa ka'ee bakka isaaf hin malle kan naquuf. Siyaasni Itoophiyaa keessatti deemaa ture ansin kabalaa ati nan kabaliinidha. Waliin kaballuu kan jedhu imaammanni akkasii Itoophiyaa keessa sirna Itoophiyaa keessatti ijaaramee hin beeku. Yeroo hunda aangoorra kan jiru si kabala ati hin kabalamta ati deebistee yoo kabalte sirnaan hala seera nama si kabale deebistee yoo kabalte isa kabalame sana hadabutu seerri lafa jira. Sirna Itoophiyaa keessatti jijjiiramuun kan irra jiraatu keessa caasaan sirraa'uun irra jiraatu keessa sirni waliin kaballu walitti haasofnu walitti dubbanna haasaan fixanna jedhu amma baratamuutu irra jiraata. Jijjiiramni amma barbaachiseef isa kana. Kanaatiif ammas taanaan karaa nagaa innaa jedhamu waliin kaballu jechuudha. Mootummaan waan humna qabuuf kan humna hin qabne kabalee karaa nagaa yoo jedhan ta'u kun yaalame waggaa 100 kun hin taane biyyaafis tasgabbiin finne duubatti nu hambise aarsaa dhuma hin qabne nu kaffalchiise dinagdee addunyaarraa qabeenyaan guddaa taanee otoo jirru nu hiyyoomse. So amma kan ta'uun irra jiraatu jijjiiramni amma dhufaa jiru jijjiiramanni jennu keessaa tokko isa kana tooftaa fi daandii dirree ittiin siyaasni Itoophiyaa keessatti deemuun irra jiraatu caasessuudha. Ijaa kana ta'eef warra bosona ture innaa dogongorri hiikaan itti kennamu karaa nagaan qabsaa'uu fi karaa hidhannoo qabsaa'uu kan jedhamu warri tokko tokko karaa nagaan qabsaa'uu sin warri hidhannoo qabsaa'aa jirtan koottaa gala karaa nagaan qabsaa'aa inni jedhamu waan akkasii hin jiru. Inni aangoorra jirus karaa nagaan qabsaa'aa hin jiru karaa nagaa miti kan inni hojjetu. Inni bosona jirus karaa nagaa waan hojjechuu dadhabeef bosonatti galee lachuutu karaa nagaan hin jirre lachuu karaa nagaatti deebi'utu irra jiraata. Mootummaanis karaa nagaatti vaayilensii jedhamu sana innis isatti fayyadamuutu irra jiraata. Warri kaanis akkas common understanding as jiraachuun irra jiraata jechaadha. Ijaa kana ta'eef sirni amma jijjiiramna akka dhufu barbaannuu fi amma dhufee jennee xiqqoo jalqabame daandiin foddaan baname jennee dubbannu wanti hundumtuu geexamaan hafamee hundaafuu sirraa jechuu otoo hin ta'in waan amma dhufte kana ajabeeffannu aabal'ifannu. Kanaatiif karaa nagaa kan jedhu mootummaanis nagaatti amanuu qaba. Nagaatti amanuu immoo qaamni lammataa nagaa dhabee ba'e sunis deebi'ee waliin dubbatee sirreessuutu irra jiraataa kan jedhu qabna. Yoo karaa nagaatti deebine hin guddanna. Yoo karaa nagaatti deebine hin sabboomna. Yoo karaa nagaatti deebine biyya keenya sadarkaa guddaarraan geenya waan ta'eef karaa nagaa kan jedhamu kana karaa lachuufuu ta'a. I think hunda keenyatti irraa fayyadama kana keessatti deebinee karaa nagaa kan nama dhoowwu amma waraana biyyattii haa fudhan security apparaatusii mootummaa yoo fudhanne murna wayii tiksa interestii xiqqoo wayii tiksa apparatusiin security mootummaadha poolisii haa ta'u dhimma biyya keessaa haa ta'u ittisa biyyaa haa ta'u uummataa fi uummata duwwaa tiksuu yoo irra jiraate nagaan bu'aa jechuudha. Shirri kallattii garaagaraatiin xaxamaa jirutu jira keessattuu naannoo Oromiyaatti wanti hojjetamaa jiru kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti wanti hojjetamaa jirutu wanta ifatti mul'atu jira. Alaabaan dhaabbileen jaarmiyaan Oromoo maqaa Oromootiin gurmaa'an qabatanii socho'an waggoota 27 madda ittiin uummati Oromootti miidhamu ittiin rakkatu taasifamaati ka ture. Arrallee hanga sa'aatii kanatti alaabaa kanatti Oromootu hin taane qaamni Oromummaa irraas yookaan faayidaa biyyaatiif hin yaadneef jijjiirama kana akka galman geenye yaadu ammallee dhimma itti ba'aati ka jiru. Shiraaf yeroo inni itti fayyadamu argina. Mee isa kanarratti dhaamsi qabdanu akka paartiittis shira kana dura dhaabbachuudhaaf
akka mootummaattis akka qeerrootti akka uummata Oromoottis maali wanni hojjetamuu qabu jijjiirama kun akka ce'uuf maali wanti ta'uu qabu jettu. Dhugaadha diinni keenya haga ammaatitti hirriphise malee hin duune bakka silaa jiruu shira gara garaa xaxaa jira qabsoo kana gufachiisuudhaaf waan hin goone hin qabu kan ammoo hanqisuudhaaf dhaabonni jiran hundinuu biyyatti deebi'anii wal ta'anii ummata ofiitii fi qeerroodhaan harka wal qabatanii shira xaxamu kana dammaqiinsan hubannootan gufachii waan kana hanqisuu danda'uu qaban waan kana hanqisuu danda'uu qaban wanni diinni amma itti dhimma bahaa jiru alaabaa qabsoo mallattoo qabsoo kana qabateet nama qabsaawaa fakkaatee rakkoo uumee rakkoo kana ummataa fi qabsaa'ota wal afaan deebisuudha yaalaa jira kanaaf qabsaa'onni keenya ilmaan Oromoo kan mirga ummata Oromooti qabsaawan wanni ammatti ala jiraatanii deebi'anii waan ummata Oromootiin tolle godhaniif hin jiru biyyatti deebi'anii humna ummataa waliin qeerroo ummataa waliin mootummaa dhaabbii dantaa ummataa tarkaanfachiisu kana waliin wal qabatanii dammaqiinsan hubannootan yaada tokkoon hoo namni kan deemu ta'e shira diinaa san fashalsuun shira diinaa san bakka dhorguun hin danda'ama diinaa jedhamee alaabaa keenyan dhiifnu diinaa jedhamee alaabaa qabsoodhaan dhiifnu alaabaan kun alaabaa gootonni keenya jalatti dhuman alaabaa ilmaan Oromoo hedduun itti dhaman qaamaa itti hir'atan ilmaan Oromoo hundinuu itti wareegaman ta'e isaan kana qabatee diina deemu kana hoonii wal qabanne hoonii kara tokkotti luucoofne hoonii afaan tokko taane diina sanii karaa itti cufuu dandeenya akka inni hiree kanatti hin gargaaramne gochuu dandeenya akka inni nu keessa deemee nu keessa lo'ee shira isaatiif summii isaan facaafne gochuu dandeenya kanaaf tokkoomuu keenyatu furmaata ta'a shira diinni xaxu kana deebi'ee maqaa keenyan ummata keenyarra miidhaa geessu tattaafatu kana hanqisuus oolchuus dandeenya kanaaf tokkummaa keenyatu murteessaa wal qabachuu keenyatu murteessaa jaarmayni amma alatti hafellee yoo jiraate alatti hafanii bosona keessa jiraachuun gatiin qabu ummata keenya keessa seenne haalli kalee ummata keenya keessa jiraannee qabsoo gochuun dhoorgu sun amma dhabamee jira haala kennataa jira haala kennataa kanatti gargaaramne ummata keenya ijaarree ummata keenyan nafa tokko taanee waliin hoo deemne xaxaa diinaa kana shira diinaa kana hanqisuu dandeenya diina kana hundeedhaan waan inni godhu kana dhabamsiifne ummata keenya abbaa biyya ofii abbaa mirga ofii abbaa ummata hiree ofii murteeffatu taasisuu dandeenya kanaaf haa tokkoomnu waliin haa tarkaanfannu kanatu waan kana hunda oolchuu danda'a kan jedhuun qabaan kun mala ittiin biyya saamaa turanidha amma immoo faallaasaa sabboonaa ta'anii isaantu waa'ee alaabaa keenyaa kana deebisee nutti himaa jira fakkeenyaaf warrumti Oromoo akka Oromootti arguun barbaannee fi waggaa 27 akka Oromootti illee nu salphisaa turan deebi'anii karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin yeroo piroofaayil godhatanii deebi'anii isaan nu ololan argina diggaa ittiin hojjetan alaabaan Oromoo alaabaan adda bilisummaa Oromoo isa qabattee mana barumsaan gubdu isa qabattee madda dinagdee hin diigdu isa qabattee namarratti akkan hojjettu inni bilisummaadha inni dimookiraasiidha kanarraa barachuun kan nurra jiraatu maa inni waggaa 3 arfan darban kana qeerroon sochii biyya kana keessatti godhe keessatti namni tokko alaabaa sana qabatee nama tokko saba biraa lubbuu balleesse hin jiru namni tokko alaabaa sana qabatee qabeenyatti ibidda shide hin jiru faallaa kana sochii qabsoo Oromoo kana balleessuuf warri aangoorra turanii fi faallaa alaabaa sana qabachuu keetiif ajjeesaa turan alaabaa sana qabatanii keessa makamanii dinagdee diigaa turan itti nama ajjeesaa turan itti walitti saba biraa walitti buusuuf soo namni keenya kana irratti dammaquutu irratti jiraata namni keenya immoo imooshinaal ta'uun irra hin jiraatu namni keenya alaabaansaa bilisummaadha alaabaansaa dimookiraasiidha alaabaansaa wal kabajuudha alaabaansaa guddina badhaadhina bakka alaabaan kun jirtutti nagaan jiraachuutu irra jiraata bakka alaabaan kun jirtutti wal dhaga'uun jiraachuutu irra jiraata bakka alaabaan kun jirtutti kabajaa fi ulfinni saba biraatiif jiraachuutu irra jiraata bakka alaabaan kun jirtutti sirni gadaan jiraachuutu irra jiraata nama dhiiga nama hedduutu irra jira itti wareegamee asiin ga'ee isa kana fuudhanii itti yakka hojjechuu fi tokkummaa Oromoo ittiin diiguuf dhimma itti ba'uun yakka
kun warra aangoorra ture amma aangoorraa kaanaan itti dhimma ba'an isaa ta'u maqaa Oromootiin otoo qabsaa jiranuu alaabaa kana qabsiisanii okkora garaagaraa kaasan kun sirna miti irraa of qusachuu qaba Oromoon tifkachuu qaba maqaan alaabaan isaa akka banne kan jedhuun qaba. Egaan Birgeedar Jeneraal Ayiluu Gonfaa itti aanaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo tokkoomee akkasumas abbaa biyyaa roobaa qoree hojii raawwachiistuu fi gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo tokkoomee as istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nuuf qooddaniif maqaa OBN'if uummata Oromoo maraan guddaan sin galateeffadha. Gara fuula duraattis waa hedduu akkasii wajjiniin hojjennu abdii guddaan qaba. Arraaf xumurree jirra oraa bulaa deebanaan siniin jedha. Galatooma fayyaata ulfaadha jabaadha. Waligale mabala galu dadamne mafatane makalmole angam waligale mabala galu